Ayya shama kam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa waaqeenaa galatu guyyaa har'aa kana ammoo wanta namoota baay'eedhaaf furmaata ta'u akkasumas illee gaaffiin yeroo baay'ee gaafatamee waan bareedaa tokko waan ajaa'ibaa kan sirriitti isin fayyadu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Guyyaa har'aa kana yeroo baay'ee gaaffiin keessanii applicationii kaameraa akkamitti fayyadamteetu viidiyoo kana nuuf hojjetaati jirta jettanii gaaffii garaagaraa na gaafataniiti jirtu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana application kaameraa akkamitti akkam fayyadamu akkasumas illee akkuma addanatti argaa jirtan kana maayikiroofoonii garaagaraa kan hojjechuutii danda'u jechuudha. Wantoota baay'ee kan of keessaa qabu applicationii nama ajaa'ibu tokkoon isiniif qabadeetii dhufe jechuudha. Applicationiin kun egaa akkuma isinitti himuudhaaf yaale wantoota baay'ee hojjechuutii ni danda'a jechuudha. Auto focusii garaagaraa of keessaatii qaba. Warri vloogii garaagaraa hojjetan keessumattiyyuu yuutubarootaaf baay'ee isiniif ta'a jechuudha. Akkasumas illee gara fuula duraatti chaanaalii banachuudhaaf kan yaadaatii jirtan yoo jiraatanii applicationii kanatti yoo fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Viidiyoo haala ajaa'ibaa ta'eetiin qarrasuutii ni dandeessuun isiniin jedha yookiin riikardii gochuutii ni dandeessuun isiniin jedha. Kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana daanikutti daawwadhaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana reefu gara chaanaalii kootii kan dhuftan yoo jiraatan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. Maqaan kiyyaa Elsaayin jedhama. Jalarraa OTS Elsaa kan jedhu subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu cuqaasuudhaan immoo viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa anytime akka inni ofii isaatiin isin qaqqabu godhachuutii ni dandeessuun isinii jedha hordoftoota tiyya. Kanaaf egaa amma gara iskiriinii deemee haala hojii isaatii fi appilikeeshinicha eessaa akka argattanii maal akka inni ta'e isinitti agarsiisa. Kanaaf sirriitti isteeppii kiyya hordofaan isiniin jedha. Amma gara iskiriiniitti isin dabarsa. Okay, kun hordoftoota tiyya walitti deebineeti jirra. Egaan applicationii ani isiniin jedhe kunoo maqaan isaa Open Camera kan jedhamu Play Store keessattidha jechuudha. Kan isin argattanii Play Store keessa seentanii kunoo maqaa isaa asitti agartan kana Open Camera jettanii bifa kanaatiin ergi barreessitanii gara booda deebi'uun isinitti agarsiise kunoo akka kanatti isiniif dhufa jechuudha. Ergasii kunoo iddoo kanarra tuqaastu achi booda kunoo ergini gara kana isin dabarse installii gochuu qofaadha jechuudha. Ani yeroo keessan qusachuuf installii godheetan jira. Haala hojii isaatii open godhe yookiin baneetan isinitti agarsiisa jechuudha hordoftoota tiyya. Jalqaba gaa bifa kanaatiin isiniif fide jechuudha. An akkan isin hin jeeqneef xiqqoo ishee gurraacha seetiin jira jechuudha. Kaameraa isaa wanta biraa akka hin agarsiisneef jechuudha iddoo kanarra. Amma siitingii keessa deemee wantoota garaagaraa isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba argaa siitingii isaa sirreeffachuu fi kunoo siitingii fuula dura kanatti argattu jechuudha. Siitingii isaa iddoo kanatti akka argattaniini al tokkootiif hin cuqaastu jechuudha. Saniin booda ergi cuqaastanii gara kana isin fida achi booda xiqqoo ishee akka gadi siqtanii jechuudha. Viidiyoo siitingii kan jettu jirti jechuudha. Warri viidiyoo bifa garaagaraatiin egaa kaasuutii yookiin immoo viidiyoo riikardii gochuutii barbaadanii kunoo viidiyoo siitingii kana keessa seentu jechuudha. Achi booda kunoo jalqabarratti viidiyoo resolution kan jettu jirti jechuudha. Viidiyoo resolution kun kan inni fayyadamu qulqullina olaanaadhaanii viidiyoo riikardii gochuudhaaf isin fayyada jechuudha. Garuu bilbilli keessanii full HD ta'uutii qaba jechuudha. An kunoo highest full HD naaf kenneeti jira jechuudha. Sababni bilbilli koo xiqqoo ishee qulqullina qabuuf jechuudha. Kan keessan kunoo iddoo kanarraa isiniif kennuutii ni danda'a jechuudha. Garuu kan isin godhachuutii qabdanii highest irraa osoo isiniif ta'ee baay'ee gaarii tokkodha jechuudha. Kanaaf isa kana keessa seenaatii sirreeffadhaa. Inni kabraa jechuudha. Inni kabraaf inni importantii baay'ee barbaachisu. Waa'ee audio ilaalchisee jechuudha. Sagalee keessan ennaa riikardii gootanii kunoo ammas xiqqoo ishee gadi siqtu jechuudha. Siitingii ma keessa jirra baay'ee zawwee siitingii keessa ammoo viidiyoo siitingis kan jettu kana keessa seentu jechuudha. Achi booda amma xiqqoo ishee akka gadi siqneeni riikardii audio kan jettu jirti jechuudha. Riikardii audio kana oonii godhachuutii qabdu yoo isheen bifa kanaatiin taatee dhufte jechuudha. Oonii godhadhaa kanachi viidiyoo audio wal faana isiniif riikardii gochuu dhiisuu waan danda'uuf jechuudha. Inni kabiraan immoo audio source kan jettu isa kana jechuudha. Isa kana ennaa si cuqaastanii kunoo iddoo kanarratti jechuudha daawwattoota tiyya maayikiroofoonii warri fayyadamtanii viidiyoo riikardii gootanii kunoo iddoo kanarraa kana enable otoo gootanii baay'ee gaarii tokkodha jechuudha. Audio source kana keessa ennaa seentanii kunoo external mic kan jettu ishee kana jechuudha. Ishee kanarraa cuqaastaniinaan viidiyoo innaa riikardii gootanii maayikiroofoonii fayyadamtu yoo ta'e salphaatti maayikiroofooniin keessan wal faana akka inni isiniif hojjetu isiniif ta'a jechuudha. Inni kabraa immoo waa'ee ennaa kaameraan keessan yookiin bilbilli keessanii yoo amma 4K illee riikardii gochuu ni danda'a yoo ta'e kana enable godhachuu ni dandeessu jechuudha.
inni kabraa gara boodee innaa deemnu waa'ee footoo laalchisee jechuudha. Appilikeeshinii kanatti fayyadamtanii footoos kaasuutiin ni dandeessu jechuudha. Footoo gaa kunoo akkuma iddoo kanarratti argitanii image quality kan jettu jalqaba irratti ni jirti jechuudha. By the way kunoo photo settings kan jettu kana keessa seentu achi booda innaa isin kana seentanii image quality kan jettu jirti. Image quality kana innaa isin cuqaastanii kunoo gaa percentii dhibbarra kaadheetiin jira. Isinis percentii dhibbaan kanarra kaadhaan isin jira. Inni kabraa image formaatiidha. Image formaati jechuun egaa baay'een keessan beekuu ni maltu ta'a. PNG dha yoo barbaadan WEBP kan jedhamu ni jira. JPEG kan jedhamu ni jira. Kan barbaadan irra kaatanii itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Gara booda amma yennaa deebinu by the way kana godhatanii naan gaadha jechuudha. Inni kabraa inni baay'ee barbaachisu yennaa viidiyoo riikardii gootan jechuudha. Auto focus wantoota garaagaraa infinity focus wantoota baay'ee of keessaa qaba application kuni. Kunoo akkuma addanatti agartanii by the way kunoo kana cuqaastu jechuudha. Akka kanatti innaa jirtanii kunoo ishee kanarra innaa isin cuqaastanii achi booda wantoota kana isiniif fida jechuudha. Innaa kana isiniif fidu kunoo amma fakkeenyaaf auto focus dha jechuudha. Kun een kuni auto focus jechuun yennaa isin viidiyoo riikardii gootanii gara isin kaameraa keessa yookiin bilbila keessa naannessitanitti focusii godha yookiin immoo lafa isin viidiyoo sana riikardii gochuu barbaadan sirriitti isinii fi mul'isa jechuudha hordoftoota tiyya. Inni kabiraan kunoo mircaa baay'ee of keessaa qaba application kuni. Kunoo 80 mallattoo 8 kan fakkaattu kana irra kaatanii wantoota barbaadanii gochuutti ni dandeessu jechuudha. Egaan kunootti kana fakkaata jechuudha. Laayitii kunoo ibsuu yoo barbaadanii kunoo isa kana fayyadamtu wantoota baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Asuma irratti illee teessanii resolution isaa gaggeeddaruutii ni dandeessu jechuudha. Xiyya kana cuqaasuudhaan resolution kaameraa keessanii innaa riikardii gootanii sirreeffachuutii ni dandeessu jechuudha. White balance illee of keessaa qaba jechuudha. White balance kana innaa isin cuqaastanii kunoo auto fluorescent daylight cloud wantoota baay'ee of keessaa qaba. Akkuma isinitti agarsiise akka isiniif ta'utti yennaa viidiyoo riikardii gootanii akka barbaadanitti mijeeffachuutii ni dandeessu. Garuu baay'inaan kana irra kaa'ee fayyadamu kunoo auto focusii kanarra ennaa kaayisanii baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Kanaaf yuutubaroonni baay'een an kanan beeku jechuudha. Open kaameraa kanatti fayyadamu jechuudha. Open kaameraa kanallee yuutuubii irrallee galtanii viidiyoo isaa wantoota baay'ee ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Open kaameraan kun baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha kanatti fayyadama. Yeroo kabiraan immoo wanta kan biraadhaan walitti deebinan isiniin jedha. Qophiin irra isiniif qabadhee dhufe yookiin barnootni irra isiniif fidee dhufe isa kana fakkaata. Baay'een keessan gaaffii kana waan na gaafataniifidha. Kanin kana isiniif qabadhee dhufe yeroo kabiraan wanta kan biraan amma deebinee wal agarruutti nagaan naaf tura. Isiniin jaalladha isiniin kabaja. Viidiyoo kana immoo like share gochuun akkasumas illee comment gochuun na jajjabeessaan isiniin jedha. Ciao.